أنا كا أنا كا مي سرنا بسكنا قالوا أكدا كينيا قالوا تسرتني يسمي أنا كا جتسون أني Kisa, دقاق سان كينو dagagsa ijata. ميجت كينو Kita warna jabilian berbilang berat. Ijata warna jabilian berbilang berat. Acuran dapat tak? Orang mau tinggal sini kah? Acumara tidak apa? Oromoon jecha gadaa jedhu kabajaa fi barumsarraa moggaase. Ani maqaa kan keessin gaafanne brother. Maqaa keessin gaafanne. Ati eenyu siin jennaan an bireedha itti maqaa keessin gaafanne. Kanaaf gaafichi si gaafannu deebisuu kan keetiif eeyyamaa ta'uu kan keetiif baay'ee galatoomsiin jedha biree. Okay, gaafii jalqabaa gadaa beektan. Gadaa beektanii gadaan keessanii sirna gadaatiin bultan. Jecha gadaa jedhu. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Gadaa. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Okay, jalqaba maqaa keerraa eegallaa. Maqaan koo Gannanaan jedhama. Gannanee. Gannana Dabalaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Adaamaati. Adaama. Gaafii si gaafannaa deebisuudhaaf eeyyamamtuudha. Gaafii sadi si gaafadha. Sadi keessaa lama yoo deebiste qarshii 200 badhaafamta. Lama qofa yoo deebiste jechuudha. Hayyee na gaafadhu. Okay, gaafii jalqabaati. Intala abbaa gadaati. Gadaan bultanii miree? Gadaa. Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaase? Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaase? Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaase? Oromoon jecha gadaa jedhu kabajaa fi barumsarraa moggaase. Jecha gadaa jedhu kabajaa fi barumsarraa moggaase jetti mustariyaan hin arganne. Gaafii lammaffaa. Hayyee. Gaafii lammaffaa maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa laakkoftee Oromoo galchite. Maqaa kiyya keessaamoo. Eegaa Oromoodhaa mire Oromummaa ni mirkanoofti. Kanaaf maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa laakkoftee Oromoo galchite. Amistari Ammadii. Amma Mummadii. Mumma Girdaati. Gadaa Baruuti. Boruun Ka'allaati. Allat Katayyaati. Kayya Kanunnuuti. Nunnu Kallachaati moo? Kan kallachaati kallacheen. Ani Oromoo galchitaa bara. Tole gaafii kana mee akkuma ati argattetti si herreegaa gaafii sadaffaadha. Oromoo galchuu danda'u qabda garuu. Yookaan Oromummaa kan kee mirkaneessuu hin dandeessu jechuudha. Ani intala Oromoo gaaf jette Oromootti galchuu danda'u qabda. Gaafii sadaffaa akkanitti. Ati eenyu? Ani moo? Ani Oromoodha. Ati eenyu jennaan an Oromoodha jettee mustariyaan hin arganne. Ani mustiriyaadha. Ammallee mustiriyaa jettee hin arganne bakka hin arganne. Ani intala abbaa gadaa. Hin arganne intala abbaa gadaa jettee mustariyaan kanallee hin arganne laal. Ati eenyu jennaan an mustiriyaadha an intala Oromooti an intala abbaa gadaa jettee hin arganne. Intala eenyu? Ani Oromoodha yeroo saba kan keessin gaafanne sabni kan kee Oromoodha sirriidha. Ani mustiriyaadha yeroo jettu maqaa kan keessin gaafanne. Ati eenyu naan jedhu? Eeyyen ati intala abbaa gadaati hin jettee hin arganne. Ati eenyu sin jedhan an dhala namaati miila lamaan ta'u dhaabadhee deemu tan nyaadhee dhugattee deessu. An dhala namaati. Eeyyen dhibba lamaan haftee jirti. Baay'ee galatoomi. Daawwattoota keenya wal barsaa maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Hussein Rooba jedhama. Hussein Rooba. Hussein Rooba. Hussein gaafii si gaafadhaa gaafii kana deebisuudhaaf eeyyamamaadha. Carraadha silaa. Gaafii si gaafadhaa deebisuudhaaf eeyyamamaadha. Ayyamamaadha. Gaafii si gaafadhu gaafii sadi si gaafadhaa gaafiilee sadiin kana keessa gaafii lama yoo deebiste badhaasa qarshii 200 qabaa kunootii qarshiin. Eeyyamamaadhaa min? Ayyamama na gaafadha. Ayyee gaafii jalqabaati. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Jecha gadaa jiru. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Jecha gadaa jiru. Jecha gadaa jedhu jecha maal jedhurraa moggaase Oromoon? Dura bu'aa abbaa. Yoon beektu rakkoon qabu yaaddani yoon beektu ta'e rakkoon qabu. Jecha maal jedhurraa moggaase? Gaaf salphaadha bara. Jecha maal jiru? Gadaan maalii siin hin jenne jecha gadaa Oromoon maalirraa moggaaseedha siin jenne.
jecha abbaa gadaa jedhamu yookiin abbaa jecha gadaa jedhu kana jiraatti gadaan kan Oromooti. Ati ilma abbaa gadaati miti? Jechuma gadaa jedhu kana Oromoon maarraa moggaase. jechi gadaa jiru fakkeenyaaf dura bu'aa warra gadaadhaa jechuudha. Warra gadaa yookaan walitti qabaa jechuudha. Achirraa gadaa jedhamee. Ayyee deebii dhumaati? Eegaa. Naaf deebii dhumaati? Gaafii jalqabaatiin arganne gaafii ta'an ati ilma Oromooti. Oromummaan ni mirkanoofti. Maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchite. Hidda jalqaba irraa kaasee? Maqaa kee irraa kaastee jechuudha. Hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchite. Oromootti? Nan danda'a. Hin dandeessu? Nan danda'a. Ayyee laakee. Abbaa kiyya irraa kee? Maqaa kee irraa kaatee. Eshi. An Hussein. Hussein keenyuuti. Hussein ka roobati. Roobaan keenyuuti. Roobaan ka korfeeti. Kurfeen keenyuuti. Kurfeen ka halchiisati. Halchiisaan keenyuuti. Halchiisaa qoofee. Qoofeen keenyuuti. Qoofee abbuyyuu. Abbii keenyuuti. Abbuyyuu micilii. Micil keenyuuti. Micilii mulluu. Mulluun keenyuuti. Mulluu dhaddachoo. Dhaddachu keenyuuti. Dhaddachoo miicataa. Miicataan keenyuuti. Miicataa odaay. Odaan keenyuuti. Miicataa odaa. Odaan keenyuuti. Odaa fantaallee. Fantaalleen keenyuuti. Fantaallee bultuum. Bultuun keenyuuti. Bultuum walalee. Walaleen keenyuuti. Walalee fiigaa. Fiigaan keenyuuti. Fiigaa dagaagsaa. Dagaagsaan keenyuuti. Dagaagsaa miicataa. Miicata keenyuuti. Miicataa warra jabbileen bilbilaan burraatti. Miicataa warra jabbileen bilbilaan burraatti. Warra jabbilee bilbilaan burraatti. Achi bira dhaabata. Oromootti hin galchini kaa. Achi biratti dhaabbata. Oromootti galchi. An kas hin jee bara. Oromoo galchis hin jee bara. Oromoo galchuu. Sanarra dabreen beeku. Sanarra dabreen beektu. Hangin bare sanuma. Hayyee hagana yaalu keetiifuu akka argattetti si herreegaa. Gaafii sadaffaa ati eenyu? An Hussein. Husseeni? Hayyee kanallee arganne gaafii sadaffaa kanallee arganne an Hussein jettee deebiste. Ati eenyu siin jennaan an Hussein jettee deebiste hin arganne. Gaafii si gaafanne nu deebisuu kan keetiif eeyyamaa ta'uu kan keetiif baay'ee galatoomna. Obboleessa kiyya. Gaafii sadi si gaafadha. Gaafilee afaan Oromooti. Yoo dandeesse yoo deebiste sadi keessaa lama yoo deebiste jechuudha. Gaafii sadii keessaa lama yoo deebiste badhaasa qarshii 200ti. Sadi keessaa lama yoo deebiste jechuudha. Eeyyamamaadha? Eeyyamamaadha? Eeyyamamaadha. Okay, jalqaba maqaa kee irraa eegalla. Maqaan koo Gannanaan jedhama. Gannanee? Gannana Dabalaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Adaamaati. Adaama. Tole obboleessa kiyya gaafiin jalqabaa jecha gadaan beektaami? Ilma abbaa gadaati. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Jecha gadaa. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Jecha gadaa beekuu hin dandeenye akka. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Hin beektote rakkoon qabu. Irra shiilufaa gaafii ta'an si gaafadha. Ilma Oromootati. Miti? Eeyyan. Ilma Oromooti. Ilma Oromooti. Maarree maqaa kee irraa kaasi hidda latiisaa lakkee Oromoo galchi. Irra na deebiin. Oromummaan ni mirkanoofti. Maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchite. Maqaa abbaa kootiin lakkaa. Maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchite. Gannana Dabalaa Diinquu Ba'aanee Nabii Baabbuu Baaccoo Tufaan keenyuti. Tufaa Lammiin keenyuti. Lammiin kan Tolaati. Tolaan keenyuti. Tolaan kan Tufaati. Ka Tufaati? Tufaan keenyuti. Tufaan kan Alamuuti. Alamuun keenyuti. Laal ganaa hidda latiisaa yeroo siin jedhu bara ilma macatu nama keessa tokko meeti? Jara galchitee jara keessaan baatee Oromoo galchuu qabda si galee. Naa isallee xumurree hin dandeenye gaafii lama si gaafadhee lachanoo agarree gaafii sadaffaadha. Gaafii sadaffaa qophoofte? Ati eenyu? Ani Gannanaadha. Ani Gannanaadha jedhee Gannanaa hin arganne kanallee gaafii sadanuu si gaafadhee sadanuu arganne. Kanaaf nu eeyyamamaa taatee gaafii keenya deebisuudhaaf baay'ee galatoomsiin jedha. Turtii jalqabaa jecha gadaa jedhu
Jecha gadaa Oromoo maalirraa moggaase? Gadaan akka Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaase? ittiin bulmaata isaa waan ta'eef jalqabumarraa warri yeroo ittiin wal bulchan sirna gadaa jalatti bulla jedhanii godaa jala ta'anii murteeffatan. Inni immoo sirna gadaa sana kallattii ittiin bulmaata taasifatan yeroo sanarraa akka maqaatti fayyadaman. Yookaan immoo akka bakka bu'aa rabbii taasisanii yookaan akka rabbiirraa maqaa kanaan akka moggaasa waan ta'eef gadaa sana kallattii kanaan akkatti fayyadaman kan jedhu yaada tokko ka'aa jira. Kanaafuu jecha gadaadhu maalirraa moggaasan? Jecha gadaadhu kana maalirraa moggaasan? Jecha maal jedhurraa moggaasan? Jechuma isaayyuu orjinaala isaa jecha gadaa jedhu akkanatti fakkaatutti akka bakka bu'ummaa rabbiitiin akka kaasanitti na deebii kan keessa dhumaati. Isa dhumaati. Okay, hin arganne gaafii lammaffaan. Ati ilma Oromooti? Akkasimi? Hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchita. Maqaa kee irraa kaastee jechuudha. Hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchita. Biraanuu, Itichaa, Bultoo, Beekee, Elemoo, Saafoo, Dabballee. Biraanuu, irra deebi'aare? Biraanuu, Itichaa, Bultoo, Beekee, Elemoo, Saafoo, Dabballee, Urrumuu, Gadaa, Golgolee, Kuttaayee. Kuttaayeen kan liiban kan macaan kan tulama. Macaan kan Oromoo Booran jalatti akkasitti hin beeka. Kan akka argatetti hirreegaa gaafii sadaffaadha. Gaafii sadaffaan akkana jetti. Qophooftee? Ati eenyu? Ani Biraanuu naan jedhani maqaa kiyya. Gaafii sadi gaafadhee gaafii sadi keessaa gaafii jalqabaa hin arganne, lammaffaa argateera, sadaffaallee arganne, sadi keessaa takka qofa deebise waan ta'eef hin badhaafamne jechuudha. Ani maqaa kan keessin gaafanne brother. Maqaa keessin gaafanne. Ati eenyu siin jennaan an bireedha jetti. Maqaa keessin gaafanne. Kanaaf gaafichi si gaafanne nu deebisuu kan keetiif eeyyamaa ta'uu kan keetiif baay'ee galatoomsiin jedhaa biree. Daawwattoota keenya wal baratta. Maqaa keenya. Maqaan koo Ameloor Qidilgaasaan jedhama. Kanan dhufee Hamborraayi. Sagalee. Maqaan koo Ameloor Qidilgaasaan jedhama. Kanan dhufee Hamborraayi. Hamborraayi. Tole gaafii sadis gaafadha. Sadi keessaa lama yoo deebiste qarshii 200 badhaafamta. Birrii Itoophiyaa guddoo jechuudha. Gaafii jalqabaa. Jecha gadaa jedhu. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Yoom beekne rakkoon qabu? Hin beeku narra dhufeetta? Hin beeku. Tole gaafii lammaffaa maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa lakkooftee Oromoo galchita. Maqaa kee irraa kaastee hidda latiisaa kee lakkooftee Oromoo galchita. Oromummaan ni mirkanoofte waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf hidda lafa. Kanas hin dandeenye jechuudha. Hayyee gaafii sadaffaadha. Ati eenyu? Gaafii salphaadha. Ati eenyu? Ani Anaka. Ani Anaka. Mee sirri naaf akkanaa galutti. Akka daawwattoota keenyaa galutti sirriitti nu ibsime ani Anaka jechuun. Ani intala Oromooti sitti meera. Amborraan dhufe. Kan kanarraa nafee maqaa Oromtitti intala Ambooti siin jedhe. Waa Oromtitti intala Amboo baay'ee galatoomii. Nu eeyyamtee deebii nu deebisuu keetiif baay'ee galatoomsiin jenna. Gaafii sadis gaafannee sadan hin arganne deebii isaa sitti maa isin dhageettan. Isi qofa jalqaba daawwattoota keenyaa wal bartanii. Muhammad Amaan Nagoo. Gaafii isin gaafannaa gaafii keenya deebisuuf eeyyamamaadha. Gaafilee sadi isin gaafadha. Sadi keessaa gaafii lama yoo deebistan badhaasa qarshii 200 kunuuti qarshiin. Eeyyamaadha. Okay, gaafii jalqabaa gadaa beektan. Gadaa beektanii gadaan keessanii sirna gadaatiin bultanii. Jecha gadaa jedhu. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Gadaa. Jecha gadaa jedhu Oromoon maalirraa moggaase? Galma seenaas. Jecha gadaa galma seenaa kan jedhu irraa moggaasan jedha. Gaafii jalqabaati. Deebiin isaa akkasii miti hin arganne. Gaafii itti aanu. Ilma Oromooti.
Aye maqaa keessan irraa kaastanii hidda latiisaa keessan lakkoftanii Oromoo galchitan. Haga sadaffaa. Haga Oromoo galchitan. Oromootti galchitanii. Oromummaan ni mirkanoofte waan ta'eef maqaa keessarraa kaastanii Oromoo galchitan. Oromootti galchuudhaaf. Mahammad Amaan Nagoo. Nagoo Tufaa Hirreessaa Hommee Baatii Gadaa. Akkana beeku. Agan qofa bitanii? An Oromoo gashaadhe hore. Oromootti galchuudhaaf immoo. Hin dheerataami? Garuu beekuu qabdan. Dirqama waan ta'eef Oromummaan beekamu murteeyila. Oromummaan ni mirkanaa waan ta'eef. Ati Oromoodha. Mee Oromummaan kee mirkaneessi hidda latiisaan kee lakkee Oromoo galchi yookaan si ajjeessan osoo jedhanii bar du'aa artan jechuudha. Dirqama beekamuu qabu waan beekamu qabu hin jira waan ta'eef waan salphaadha. Kanallee akka arganne hirree kanallee gaafii sadaffaa isa dhumaa jechuudha. Gaafiin akkana jetti. Ati eenyu? Ani ana. Ani ana. Ani nama. Ani nama. Ani immoo ana. Waa. Laal gaafii hagammaa eenyullee hin deebisanii baay'een isaa ati eenyuudhaan ani Mahammad, ani Kadir, ani Amaan jedhaa maqaa isaanii matanii ani ana an namaa jedhee an dhala namaa jedhanii deebisanii baay'ee galatooma gaafii kan argateettanii osoo lama argattanii badhaasichi kunoo ture. Ni ibsina kaa dhumarra ibsina akkanatti himmaan ta'u gaaficha dhumarratti ibsina rakkoon qabu amma ibsamuu hin danda'amu dhumarratti ibsina yaadoo qabaattan. Yaadan qabu asirratti hojiin keessan baay'ee bareedaadha. Akka of beenu akka of baru nu godhaa jirtanii afaan keenya kalee awwaalamaa ture itti saalfatamaa ture ifa baasnee haasa'uu keenyaaf of beekuu keenyaaf seenaa keenya baruu keenyaaf itti gammadeera gara kiyya. Baay'ee galatooma ulfaadha. Gaafiin yeroo tokko gaafiin akkana yoo ittiin qophaa'in xiqqoo hin ulfaata beektaa haa ta'u immootu wanni isin qabatanii deemtu kun immoo wanni dhaloota akka of baru akka of beeku waan ta'eef jabaadhaa itti ufaan jira. Baay'ee galatooma ulfaadha. Ilma abbaa gadaati miti? Gadaan kan Oromooti ilma Oromooti ilma abbaa gadaateti. Jecha gadaa Oromummaarraa moggaasi. Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaasi? Gadaa kan jedhu Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaasi? Gadda kan jedhurraa. Gadda kan jedhurraa. Gadda keessa waan jiruuf jechuudha. Gadda keessa waan jirtaniif jecha gadda jedhurraa moggaasee jechuudha. Okay, gaafii lammaffaadhaa hin arganne. Gaafii lammaffaa. Ati ilma Oromooti. Miti? Mee hidda latiisaa kan kee laakkee maqaa kee irraa kaasiitii hidda latiisaa laakkee Oromoo galchi. Hin danda'u. Hin dandeessu? Ayyee gaafii sadaffaadha. Ati eenyu? Ani Oromoodha. Ani Oromoodha jedhee deebise. Ati eenyu jedhee gaafadhee ani Oromoodha jedhee deebisee kanas hin arganne. Gaafilee sadiinuu arganne waan ta'eef Nasraddiin baay'ee galatoomi. Gaafii si gaafachuuf eeyyamaa ta'uu kan kee daawwattoota keenyaa wal barattanii maqaa keessanii. Maqaan koo Sister Jamaanesh Alamuun jedhama. Jamaanesh Alamuu. Gaafii isin gaafadha deebisuudhaaf eeyyamamtuudha. Eeyyan. Jecha gadaa jedhu Oromoo maalirraa moggaasa? Jecha maal jedhurraa moggaasa? Jecha gadaa jedhu. Jecha gadaa gadoomu yookaan immoo umriin isaanii namoonni yommuu deeman karaa gadoomutti waan deemaniif jecha gadaa jedhu achirraa waan fudhatan natti fakkaata. Okay, gaafii jalqabaa hin arganne gaafii taanu maqaa keessa irraa kaastanii hidda latiisaa lakkoftanii Oromoo galchitan. Gaafii lammaffaa jechuudha. Maqaa keessa irraa kaastanii hidda latiisaa lakkoftanii Oromoo galchitan. Maaliif Oromummaan ni mirkanoofte waan ta'eef jechuudha. Mirkaneessuu danda'u qabdan. Oromoo ta'uu qomoo? Oromoo ta'uu keessan hidda latiisaa keessa lakkoftanii maqaa keessa irraa kaastanii jechuudha. Oromootti galchitanii Oromummaa keessa mirkaneessanii jechuudha. Ani Jamaanesh Alamuu badhaadhaa Goobazee. Goobazeen keenyuti. Goobazeen kan Bonaa kan Burqaa. Saniin hin danda'u. Haga abbo torbaatti dandeessanii jechuudha. Baay'ee galatoomaa gaafii sadaffaadha. Gaafii sadaffaan akkanatti. Ati eenyu jedha? Ati eenyu? Ani nama. An dhala namaati. Gaafii sadi keessaa tokko nu deebisaniiranii osoo lama deebistanii badhaasa argatan ture. Laman deebisa. Hin deebisne. Oromoo galchuu danda'u qabdanii isin hin jee bara. Oromoo galchuu jechuun Haga Oromootti laakkoo qabdan.
Isaan keessaa yookiin maccatti yookiin tuulamatti achirraa galtee boorana galtee boorana irraa Oromoo galchuu danda'u qabda. Ati immoo haga abba torbaa qofan lakkoofte waan ta'eef gaafii sadii keessaa tokko nu deebiste eeyyamamtoota kan keetiif baay'ee galatoomii karaa raasii qabnee dhiifama nu godhe.